Akkam jirtu yuutuubiin ammas wanta haaraa bareedaa tokko nuuf fide. Gara dhumaatti ol harkifnee gaafa laallu kun haala kanaan milikkita kana argitu jechuudha. Gara dhumaa kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf yuutuubiin yeroo tokko wanta babbareedaa hojjettoota isaa yookaas namoota yuutuubii hojjetaniif wantoota baay'eedha kan inni fidaa jiru. Isa kanaaf maal akka ta'e bal'inaan isitti agarsiisa jechuudha. Dhimmi kun dhimma beeksisaatiin kan wal qabatudha baay'een isaa. Fakkeenyaaf xiqqoo gaafa bannee ilaallu keessa isaatti kun confirm your choice kan jedhu kana gara dhumaatti akkuma argaa jirtan confirm your choice jedhee fidee jira jechuudha. Egaa kallattiidhaan iimeelii keenya keessa seennee gaafa laallu waama kana fakkaatudha. Egaa mee namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhaa chaanaalii na hordostuuf jechuudha. Egaa gara jalqabaatti deebi'ee gaafa isitti agarsiisu kun iimeelii koo keessa wantoota kanatu jira. Iimeelii koo keessa seentanii gaafa laaltanii kun haala kanaatiin meesejii naaf ergee jira jechuudha. Iimeeliin koo alreedii guyyaa 2 dura meesejiin kun kan naaf galee. Garuu har'a barutuun jedhuun irratti isiniif hojjechuudhaaf xiqqoo sa'aatii waan dhabeefan guyyaa har'aa ga'e. Kanaaf amma xumuraatti maal akka ta'e keessa isaa gadi fageenyaan kan isiniif ibsu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu barreeffama kana tokko yoo dubbiftan sa'aatii dheeraa fudhachuu waan danda'uu fi gabaabama dubbii barreeffamoota kana keessa waan xiqqoo jirtuun isiniif tuttuqa jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffamoota jiran kana guutummaa isaa gaafa dubbifnu wantoota baay'ee of keessaa qaba. Innis irra guddeessa bifa kamiitiin beeksisarraa yookaas akkaataa kamiitiin beeksisarraa maallaqa akka argachuu dandeenyudha jechuudha. Asirratti kan inni ifa nuuf godhu. Beeksisa jechuun yuutuubiin akkuma beekamu kanaan dura beeksisa gaafa nuuf ergu yookaas yuutuubii keenya irratti gaafa beeksisa fe'u koomishinii parsantii muraasa erga ofiisaa fudhatee booda parsantii kan biraa immoo nuuf kan kennu ta'a jechuudha. Egaa seetingiin kun garuu faayidaan isaa namoonni waa beeksifachuu barbaadan kallattiidhumaan chaanaalii keenya erga qoratanii booda beeksisa irratti fe'achuu akka danda'an isa booda kallattiidhaan kaffaltee akka nuuf kaffalan kan of keessaa qabudha. Waan ta'eef seetingii kana waliigaltee qaba. Akkaataa kamiitiin akka irratti hojjetachuu dandeenyu yookaas akkaataa kamiitiin ittiin waliigaluu akka dandeenyu irratti waliigallaa jechuudha. Yookaas seetingii isaa bannaa fi barreeffamoonni kun bal'inaan namoonni yeroo qabdan bal'inaan dubbisuu dandeessu. Irra guddeessatti biyya kam keessa akkana oodiyensiin keenya yookaas hordoftoonni keenya akka jiraatan ni qorata. Akkaataa akkanaatiin dhiira moo shamarran yookaas nama guddaa haala kamiin kan jedhu ni to'ata jechuudha. Fakkeenyaaf gara yuutuubii kootiitti deebi'ee isitti agarsiise kun wal fakkaataadha jechuudha meesejjimmaa. Konfirmi kan jettu sanan tuqeema keessa seena jechuudha. Gaafan keessa seenuu barbaadu yookaas gaafanii banachuu barbaadu kallattiidhaan waliigaltee sana gaafan jalqabu. Ammasitti garuu gaafan barbaade immoo waliigaltee sanallee addaan kutuu akka hin danda'udha jechuudha. Meesejjiin kun kan inni ifa naaf godhu. Isa kana bal'inaan yuutuubii wanta haaraa babbareedaa jechuudha. Kan inni sa'aatii ammaa kanatti hordoftoota isaatiif bal'inaan fidaa jiru waan ta'eef yerootti keessa seentanii iimeelii keessan hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Bifa kanaatiin kan isiniif dhiyaatu ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf gara confirm your choice kan jettu sana tuqeen keessa seenaa. Gaafan tuqee keessa seenu kun gara biroozarii kootiitti na ergaa achi keessa ani yoon barbaade ooperaamiinii yoon barbaade kiroomii yoon barbaade immoo kan ofii keessanii fayyadamtan bifa barbaaddaniin fayyadamuu dandeessu. Garuu kiroomiidhaan hin seena. Kiroomiin gaafa seenu kun haala kanaan naa baasaa jira. Kallattiidhaan kunoo gara kanatti na fida gara jalqabaatti jechuudha. Isa booda kallattiidhaan filannoo tokko malee gara confirm your choice kan jettu sanan tuqee seena jechuudha. Confirm your choice kan jettu sana jirti. Ishee tuqeen keessa seenaa jechuudha. Erga inni keessa seenee booda inniyyuu kallattiidhaan na dabarsaa jechuudha. Amma confirmiin godha. Erga tuqee booda kun haala kanaatiin keessaa
na baasee yookaas naa fudhatee jira. Amma kunoo kallattiidhumaatiin gara duraan kaffaltii koo yookaas bakka beeksisa irraa ilaallachaa ture. Waa'ee dhimma beeksisaa kanallee kana dura barsiiseen ture waan ta'eef gara sanatti na ergaa jechuudha. Erga gara sanatti na dabarsee booda kallattiidhumaan keessaa ba'een dhaqee isinitti agarsiisa. Garuu iddoo jalqabaatti deebitanii gaafa ilaaltan garuu akka jalqabaatti hin jiru kunoo. Dan kan jettu qofatu isin dhufti. Ishee dan gootanii keessaa baataniitu rifresh gootanii gaafa ilaaltan amma innumtuu guutummaa guutuutti bakka sanaa badaa jechuudha. Guutummaa guutuutti bakka sanaa bada waan ta'eef amma kallattiidhaan amma gara kiroomii seenaa jechuudha. Kiroomii seenee YouTube Studio jedhee barreessee keessa seena. YouTube Studio jedhee gaafa barreessu isarraa al tokko tuqee open inni utaaf jedheen seenaa. Achi isa booda continue to studio kan jedhu seenaa. Erga achi seenee booda bifuma beekamuuni YouTube Studio keessaa wantoota baay'ee sirreeffachuu ni dandeessu akkuma beekamu. Gara gajjallaa seetingiin jirti. Seetingii mallattoon seetingii jechuudha. Achirraa al tokkoof seena jechuudha. Seetingii koo keessa ergan seenee booda kallattiidhumaan gara waan sirreeffachuu yookaas wanta sirreeffadhe kana check gochuudhaaf chaanaalsi keessa ergan seenee booda kunoo advanced setting kan jettu kanas keessan seenaa. Achi keessaa xiqqoo ishee ol oofee kunoo bakka right kanatti guutummaa guutuutti fudhatama naaf godhee jira jechuudha. Fudhatama naaf godhee waan jiruufi akkaataa kanaatiin fayyadamuu dandeessu isiniin jedhaa. Wantoota baay'eedha asirraa kan hubachuu danda'amu. Yeroo baay'ee YouTube'n waan baay'ee updateedha kan inni gochaa jiru waan ta'eef isaan kana guyyaa guyyaadhaan qoradhe hojirratti kan isiniif hojjedhu ta'a waan ta'eef yeroo baay'ee barnoota asirratti baratamu dhiyeessanii garaa keessaa gaaffii kan na gaafattan baay'een keessanii viidiyoo kana amma dhumaatti yoo dhaggeeffattan deebisanii argattu waan ta'eef kana dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Amma sirra deebi'ee kanan jedhu chaanaalii amma xumuraatti dhaggeeffachuun beeksisa turre dabarsin daawwachuun baay'ee gaariidha. Gaarummaan ofumaaf waan ta'eef jechuudha. Subscribe godhaa haati keenya ta'an isiniin jedha. Wanti isin barbaachisu yookaas waan isin rakkisu yoo jiraate illee asumaan na gaafadhaa. Kun akkuma argitan kun gara daashboordii keenya keessa seennee gara gubbaa kana yoo ilaalle kun haala kanaan nu fida. Mallachi keessaa seentanii dan gochuu dandeessu jechuudha. Tolii galeera jechuudha. Isa booda chaanaaliin keenya beeksisaaf mijataa taanaan yeroo hundumaayyuu kaffaltii bareedaa argachuu ni dandeenya. Viidiyoo keenya irratti beeksisni daangaa maleedha kan inni maxxanfamu. Ilnaa isa kanaaf bifa kanaan viidiyoo keessan hojjedhaa. Viidiyoo qulqulluu hojjedhaan isin jedhaa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii.